ilmi rabbii barachuun carraadha barbadaasa wallaalli kun hamaadha hin baadhatan baasa jalaa bahuuf laffaatee kafalaa turte aarsaa jabaadhu meeganaallee boru seenaan si faarsaa ilmi rabbii barachuun carraadha barbadaasa wallaalli kun hamaadha hin baadhatan baasa jalaa bahuuf laffaatee kafalaa turte aarsaa jabaadhu meeganaallee boru seenaan si faarsaa bismillaahi jeetiin jalqaba koo imalaa maqaa keen dhiisu ayyaa ilaahii xiyya mawlaa maqaa keetiin jalqabnaan itti naaf goota kuulaa haqarra ganna dhaabii naaf tahiitii wakiilaa narraa fageessi ibliis geessi narraa halaalaa gufuutee shayxaanni akkanan buufne boollaa shukriiteetis lakkisuun hin taatu garwan jalaa arjoomni kee guddaadha lakkooyneen finnu tuulaa diin islaam nuuf kannitee faarfamuun siini malaa arraas guyyaan khatmiidha saniif qopheeysan haflaa urjiin furqaan baruudhaaf kafalaa turte aarsaa jabaadhu meeganaallee boru seenaan si faarsaa yaa urjii teenya qaalii baga furqaan khattamte isa baruudhaaf jecha bare hedduudha xaarte hawwiin baroota dheeraa arra urjiif dhugoomte humaa hin beeytu gaafaa markaza diin ol seente baradheetiin barsiisaa jechuun urjiin muratte eeysaan na baasa jechuun caayaa diinii filatte markaza abdallaa ibnu masuudi galmooyte weelkaamisiin jechuudhaan ustaazniin simate ifaajaa jirti kunoo eega gaafas eegalte waan isiin kaayyoo qabduuf abjuun isii dhugoomte yaa urjii ahmad ukhtii baga nafsee moohatte obboleeytii toonutii si qabaachuun nu boonsaa jabaadhu meeganaallee boru seenaan si faarsaa diinsaa rabbiin nama jaalate qofaafi kannaa filmaata saati ilmiin hin harkatan filannaan rabbiin si jaalannaan diin barattee taate gamnaa kongiraa yaa urjii teenya baga geeyse jennaa gammachuun tee gammachuu teenya tanaaf gammannaa fuulduraas nuuf jabaadhu abdiidha sirraa qabnaa beekitan jalqabaatii eeybiti arraan tanaa wanni barattu baay'ee dabartan hafte ganaa galmeeysuu qabda seenaa narraa fudhadhu dhaamsaa fuulduraas nuuf jabaadhu boru seenaan si faarsaa ilmi rabbii barachuun carraadha barbadaasa wallaalli kun hamaadha hin baadhatan baasa jalaa bahuuf laffaatee kafalaa turte aarsaa jabaadhu meeganaallee boru seenaan si faarsaa barattee guyyaa eeybaa kana gahuun taphaamii kushiinaa keeysa teeysee godhaa qaalii madaamii hoggaa isiin siyaamtees jalaa jechaa naamii daqiiqaa shannaaf obsii niin qara'aa yaamaamii ustaazni koona yaamee atummaan naa fayyamii akkas jechuun ayliidhaan laaffifattee madaamii bartee dhandhamte kunoo godhachaa jirta khatmii hanga jireenya keetii furqaan wajjin dawwamii quraanarraa fagaattee fittin jaarin adaamii markaza keeysaa baatee hin dhaqin bakka hamii bartee barsiisuu qabdaa akka dur caalaa cimii nama cimee ifaajeetu baratee barsiisaa jabaadhu meeganaallee boru seenaan si faarsaa barsiisaa fi hundee isaa markaza keenya kana hojiileen keenu boonsaa yaa abbaa caayaa tana ustaaza koo mustafaa nuti isin jaalanna siitu barsiise urjii eeybisaa jirru tana oomisha keetu tolee nutis dhufne daawwanna ganaallee nuuf jabaattee tahuudha qabda gamna abdii biyyaati isin boruuf isin abdanna maalayyaa gaafa sammee kanammaahu akkana ba'aa biyyarraa buusuuf laffa'amee barana diiniin lammii qaroomsuuf dhiisuu qabdan hifanna isinummaan jabaannaa rabbiin isin milkeeysaa jabaadhu meeganaallee boru seenaan si faarsaa ilmi rabbii barachuun carraadha barbadaasa wallaalli kun hamaadha hin baadhatan baasa jalaa bahuuf laffaatee kafalaa turte aarsaa
jabaadhu meeganaallee boru seenaan si faarsaa. Yaa wirtuu diin islaamaatiin sammuu nuuf gabbisu lammiitoo hunda isaanii barsiisee kan qaroomsu. Oolmaan keessan guddaadha akkam je'ee haa ibsu izzasaatiin ilaahiin khalqisi haa mul'isu. Markaza Abdallah ibnu Masuudaa dagaagsu bu'aan isaa addunyaa keessa wal nuufaa geessu ganaallee itti fufaa lammii isaa barsiisu. Aalimaa fi du'aataas oomishee kan gabbaasu akkas ta'uudha qabdaa jabeessimee barsiisu ilmaan barsiisaa jirtus rabbi haa faayideessu murannoodhaan hojjechuudhaatu kaayyoo milkeessaa jabaadhu meeganaallee boru seenaan si faarsaa. Urjiiwwan teessoo tanaa hundi keessan miseensi akka urjii tahuudhaaf namuu darsii fardeessi. Qarooraa fi abdiin teessan hoggaas bakka geessi isiniin hin deddeemin karaa hundaan qilleensi qaraatiirraa sin baasin si moohatee ibliisi. Tan namayyuu dhidhiituu tahuu hin qabdan koosi irra cichii jabaadhu namuu kaayyoo milkeessi isinummaan jabaannaan cophe keessan ameessi. Markaza lazzamaatii darsii teessan jabeessaa jabaadhu meeganaallee boru seenaan si faarsaa. Obboleeyyan muslimaa kan dhiiraa fi dubartii narraa dhageeffadhaa kun dhaamsa walii galaati. Barachuu qabdan ilmii namuu jabaattaniiti Khaaliqa gabbaruudhaaf uumamnee barnu marti gabbartiin Khaaliqaa sun beekumsumaani tolti. Jaahilli waa hin beekuu seerota tarbiyaati jireenyi kee rakkisaadha beekumsaan maletti halaalii fi haraamiin beeytu addaan baafteeti. Wallaalaa hin kabajuu jiruun hawaasummaati xiqqeessitee taasifti gadi galoo namaati. Kanaaf ilmii barachuun keessan hedduu nu boonsaa jabaadhu meeganaallee boru seenaan si faarsaa. Ilmii rabbii barachuun carraadha barbadhaasaa wallaalli kun hamaadha hin baadhatan baasaa jalaa bahuuf laffaatee kafalaa turte aarsaa jabaadhu meeganaallee boru seenaan si faarsaa. Ilmii rabbii barachuun carraadha barbadhaasaa wallaalli kun hamaadha hin baadhatan baasaa jalaa bahuuf laffaatee kafalaa turte aarsaa jabaadhu meeganaallee boru seenaan si faarsaa.